Tole nagaan waaqayyo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu akkam jirtu ordoftoota ko mee ordoftoota ko mucayyoo kana fidadheen dhufeessa fidatten jedhaa nagaafachuu dhufte alaarraa dhufte ji'a lama wayii turte erga dhufteeti haa ta'u yuutuubiin hojjedha waan jetteef asiin isheedha akka sheer gootan akka subscribe gootan akka jalqabsiiftanii yuutuubii isheedhaaf barsiiftan gochuu akka dandeessan isinitti muun karaa kana dhufe ani share nan godhaafi yeroo sana isin immoo seenaati channel sana jala subscribe godhaafi akkasiin jajjabeessaa isiniin jedha ishinis mee nagaa sinaa gaafattuuti Esi nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota hunda dandeessituu beekam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa galata waaqayyo har'agaa shibukeettiin argamee jira walaa barannu isiniin jechuun barbaada ani masiin jedhama walaa barannu wajjin bashannannu hundumti keessan subscribe gochuun maatinaaf ta'a na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada galatoo bakka subscribe godha karaa koo kan dhufte firgaaruma isinitti himachuufi yaa warga biyya galle amma hojiitti hikkatanitti yoo kanaan immoo sammuu fi mijeeffatamu gaariidha isheenis hojjatte jechuudha kanaaf isi wanti barbaachisu share godhaafi erga share gootanii garuu caalatti kan baay'ee nama dhibu yuutuubii haaraa saatii lakkaawutu baay'ee ulfaata waan ta'eef ani amma erga subscribe kuma lamaaf waan ta'e saatiin koo guute kanaaf video yeroo shan gadi dhiifte sana zim jedhaati saaqaachi kaafi amma sirriilee godhee haa dubbatu haa haasa'u jechuudha saatii namni ilaalee lakkaa waan ta'eef kanaaf akkasitti jajjabeessaa nabira dhuftee yeroo tokko hin hojjatti waan ta'eef waliin isin hojjannu waan ta'eef seenati subscribe godhaa jajjabeessaa hojii ishiin hojjechuu irratti hojjechuu barbaadus isinitti himtu isinis immoo wanta hojjechuu isheen barbaaddu itti himaan isiniin jedha masi oro jedha channel ishii share nan godha jedheera isin immoo search yoo gootan waan isin hin baaneef anis share nan godhaati seenati jajjabeessaan isiniin jedhaan lallaftuu fi lafallaftuun keessan hunda dandeessu akkasii video biraatiin walitti deebina isin beektu ana akkamitti akkana jedha